Ashama harka fuuni jira jirtu hordoftoota keenya kam nagaa keessanii nagaa kooti galana rabbii haa ga'u. Har'a muka caallee aadaa wallaggaa taasisanii qabadhee dhufe. Yuutuubii kiyya saskiraayib laayik gochuun dagatinaa na waliin ta'a. Calleen aadaa wallaggaa callee diimaa fi adiidha. Jalqaba irratti limuu fi kirrii nu barbaachisa jechuudha. Akkanatti biyya arabaa jiraatan kirrii kana fayyadamaadha. Amma akkuma argitan kana callee tokko asirratti biduuffadhee jira. Kirrii irratti callee tokko akka biduuffattanii. Kana kirrii daalisaa biduuffee jira duraayyuu. Callee daalirratti haala kanaan biduuffattanii jechuudha. Viidiyoo gabaabsee isinii hojjedha. Yoo dheerate baay'ee nama callee afurii. Ammallee callee afurii. Callee 12 isinii hojjedha jechuudha. 3 akka ta'u. Callee 12. Callee 12 kana amma maanan godha. Amma callee afur fudhadha. Callee afran afur fudhadhe san callee 3 dhiisan callee afur jala waraana. Haala kana. Kan ittaan immoo callee 3 fudhadha. Callee 3 fudhadhe kana callee 3 dhiisan afur kan jala waraana jechuudha kana. Ammallee callee 3 fudhadha. Ka'umsa afur fudhanna dhumarra immoo 3 fudhanna. Garatti xumuruutti yoo deemu jechuudha. Amma kan garanatti xumuree jira. Kirrii kana immoo garanaan garagalfadha jechuudha. Akkanatti jira miti akkana garagalcha. Akkanatti garanatti deeffadhee jira. Ka'umsi isaa callee afur afuriin jalqaba. Amma garanaa irraa akkana deebi'u callee afurii. Afur afur jechuudha. Callee 3 amma. Ammallee callee 3. Amma callee afurii. Ka'umsa yeroo hundaa callee afuriin ka'a. Callee ka'umsa isaatii fi dhumsa yoo hubatta isin wanti isin baruu qabdan callee bifuma tokko hin biraatu callee ka'umsa isaatii fi dhuma isaa biraatu akka inni wal sin jalaan tarree. Amma garanatti afurimatti afran kana nama garanatti dhiisee sadaffaa jala waraana jechuudha. Tokkichaan gara kanatti dhiisa. Amma kan garana irraa yoon akkana deebi'u diizaayinii itti baafadha. Callee adii fudhadha jechuudha. Callee adii fudhadha. Callee adii afur fudhadha. Si'a tokko qofa waraana. Deebisee 3 afan callee diimaa fudhadha. Callee diimaa. Amma callee afur fudhadhe 3 hanga xumuree waan ta'eef callee jalqaba yoo garan fuula akkana garagalu yeroo hunda callee afur amma 3 sadaffaa kana jala waraana jechuudha kana. Sadaffaa irra waraabdu yeroo hunda gidduu keessa kan jiru callee 3 fudhattanii yoo waraantiin callee sadaffaa irra kan jiru. Callee amma 3 fudhadhe jechuudha adii kanaaf. Dura adii afur fudhadhe lamaan kana garanatti dhiise daarii kanarra lamaan kana yoo hin ta'in yoo tokko dhiisan isinitti hin tolu. Yoo sadirree hafe hin bareedu jechuudha. Lamaan tun akkanaafuu qabdi. Sadaffaa kanarra waraabdan jechuudha. Tokko lama sadaffaa tokkicha garanatti dhiistan. Kanatti. Diizaayinii isaa tokko tokkoon itti dabalaa deemta. Amma dura akkana waan deemu tokko biyya yeroon akkana dhuus tokkorra waraane lamaan kun akkanumatti jedha.
amma immoo afuraffaa kana asirra waraanee jechuudha. Sadaffaa isa lammatarra jiru amma tokkoon itti dabala. Tokkotti dabalaa deemtuu osoo jedhanis akkanaa hojjechuu barbaadda. Sadiin amma diimaan dhumarra gahaa jira tokkotti deebi'ee jechuudha. Inni ofumaa isaatiif deema. Diizaayinii isaa ofumaaf deema jechuudha yoo baratanitti. Haala kana amma immoo callee sadiin xumurama yoo ta'u aga xumuratu jalqabarra qofa afur fudhatta. Ammallee sadii amma harka garagalfadhe yoo barbaadan harka garagalchuurra dhiisuu dandeettu beekani garuu firii akkas yoo garagalfattu isiniif mijata. Amma firii callee diimaa dhumataa jirti. Tokkotti dabalaa deemna waan ta'eef qama callee diimaa dhaabnee callee adii afur fudhadhaa ammallee sadii callee xiqqaadha. Haaluma kanaan itti fufaa jechuudha. Uumamoo maal goona ree callee diimaa jalqabna jechuudha akkuma adii sanitti afur. Kan hafan immoo sadiin callee adii qabu. Haala kanaan itti fufaa jechuudha. Haala kanaan hojjetama callee. Akka irraa barattan abdiin qaba. Nagaan isaa viidiyoo kutataan immoo isiniifan hojjedha.